keessummaan ajajamtuudha sheekan ajaje maqaan kiyya Umar Khadiir Amboojaan itti gaafatamaa dhimma islaama dirree dhawaadhaati barsiisaa Ma'had an-Nuur al-Islaamii akkasuma nama hundeesse jadiidaa timirti beetii ka jedhan takka mana barnoota Ma'had an-Nuur al-Islaamii raqma waahid ka jedhamu dirree dhawaa keessatti amata 28 kan keessa 27 keessa jira mana sadarkaan isaa beekamaadha Arabiidhaa fi gartee madabanyaa barnoota madabanyaa ijoolleen as keessatti ijoolleen achi baraattees as keessan atti argutti hin jira ilmaan gartee achitti baratanii as bahanii as jiranii inshallah bal'innaan qaam gartee walitti deebinaa wanni duraa alhamdulillahi jedhee gammadu dura ummanni keenya akka jedhan manni Oromoo bakka loon hin oolle faltiin barbaadanii jiran takka dhoqqeen barbaadanii jiran bakka loon hin oolle faltii takka dhoqqee hin barbaadanii jiran ammoo arte amma kunoo arte wanni sunis faallaa taate argamtee jirti dur nuti biyya Ameerikaa biyya tana keessatti masjidni kana fakkaatu diinni kana fakkaatu ulamaa'in tana fakkaatu ni jirti jenneellee hin yaadne jechuudha nafsee teenyallee dhorguu turre ijoollee teenyallee dhorguu turre alhamdulillahi inuu asirraa da'awaan kabaatee biyya teenya dhuftuun qartii qalbiitii keessatti arga jechaadha ulamaa'in asirraa jirtuu fi hoggaa asirratti agarru ulamaa'in asirra jirtu darsii asirraa agartee kennamuu fi gizee khutbaan asirraa godhamu hoggaa Facebook irratti agarru inuu biyyi teenyaa watti hajamti jennee yaadna kalammataa kun shukrii rabbiiti alhamdulillahi jaa rabbiin si waffaqee jira alhamdulillahi jaa kalammataa inshallah biyyi teessan biyyi isin irraa rakkamtanii hijiraa baataniitiin jettan lubbuu teessaniin diin keessaniin irraa baqattanii biyya tana dhuftanii jettan rabbiin isinii bane rabbii rakkoo sanurraa buqqaase kanaan isin gammachiisa inshallah manguddoon teenya biyyatti deebitee manguddooniif moyni biyyumarraa baqa moyni bakkumarraa biqileetti jigaa jedhan yoo achumatti jedhe isa beekan amma eenyu isin beeka isintu wal beeka malee namni biyyi bal'oon isin hin beektu maalummaa keessan inshallah biyyi sunis banamtee ijoolleen teenyas baratanis warri barattoota qabu barnoota qabus inshallah achitti deebanii ka faayidaa godhatan hin barbaanne yaadna inshallah kalmattiin isinii dhaaba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh